Ashamaa hordoftoota keenyaa qophii wiixataa eegalleerra. Har'aaf kan qabannee bakka obbo Jawaar Mohaammed argamanitti har'amanni sakatta'ameera. Obbo Jawaar maatiitti waan dubbatan. Yeroo dabreejeetti leemaan ture arrabbi xiyyaa fi uummata kootiin abdadhee galee waan ta'eef waan tokko keessatti dhagaamnee waan nyaatan qabdanii mana keessa rakkoo qabdanii jennu gaafate. Hiriirri mormii biyyoota alaatti geggeeffamu itti fufee jira. Galmi isaa maali? Adde Seenaa Jimjimoo gaafanne. Muummichi ministeera bakka xiyyeeffate haa ta'u malee waliigalaa hin gaaffiin Oromoo kan yeroo baay'ee keessaa jiru sirni guutuun siriyyuu haqamu malee jijjiirraan dhugaa hin jiru kan jedhu. Naannoo Amaaraa godina saba Oromootti waan adeemaa jiru akkasumas TV Tigraayiif Dimtsa Wayyaanee waan mudate. Odeessaalee gaggabaaboo waliin isinii dhiyeessinaa. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Mootummaan naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Daawwee Haarawaatti namoota miseensota garee shaneetii jedhe to'achuusaa beeksise. Pireezidantiin naannichaa obbo Tamasgan Xurunaa aanaa Daawwee Haarawaatti hidhattootni garee shanee gurmaa'anii magaalittii haleeluu fi uummata shororkeessuuf yaalii taasisaniiru jedhan. Dhukaasa garee kanaa fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen hoogganaa garee hidhattoota ajjeesuun dabalataan shakkamtootni fi meeshaaleen waraanaa hedduu qabamaniirus jedhan. Guyyuma wal fakkaataa magaalaa Baateetti boombii hoteela irratti darbatameen namoonni nagaa 5 madaa'uu himan. Dhimmi kunis kaayyoon isaa gocha magaalaa Finfinneettiin kan wal qabatu akka ta'e mirkaneessineerraa jedhan. Jiraataan aanaa Daawwee Haarawaa dubbisne garuu waan guyyaa haleellaan kun raawwate waan guyyaa sanatti raawwate akkasiin himan. Yeroo haadhaan hundootu sanu biyya sana keessatti qaamni rabbashu jira yaada jedhu mootummaan uummata nama barbaade ijoollee muraasa barbaada. Isaan barbaadee adda baafatee mootummaan isaan barbaadee uummanni dhufanii immoo ijoolleen dhuftee itti dhukaastee akkasiin wanni kun raawwatame jechuudha. Walumaa galatti miidhaa guyyaa san akka bajaalaa wanni sagantiseessu amma sababa ijoollee saniitiin isintu biyya kana keessa nyaachisu jira isintu itti hidhu jira yaada jedhu nama yeroo ammaa kanatti uummanni naannoo sun jiraatu baay'ee dararamaa jira. Yeroo lola Affaaris irratti ijoolleen ofirraa daangaa irratti dhukkistee lolte yeroo sanii mootummaan isaan barbaade isaan baqatanii namootuma nagahaan biyya keessa jiraatan ture. Daangaa isaanii irraa qofa waan lolaniif jechuun yeroo ammaa kanatti biyya keenya kanarratti mootummaan naannoo Amaaraa tokkoffaa qaamni nageenyaas jiru uummatuma keenya miidhamale yeroo daangaan keenya weeraramu sofee waan tokkollee namni nurra ittisuuf yaalii godhin jiru jechuudha. Bulchaan aanaa Daawwee Haarawaa obbo Mohaammed Yaayyaa gaafa qibxataa ganama humni hidhate magaalaa aanaa Daawwee Haarawaa akka taate magaalaa Booraatti kallattii hundaan dhukaasa bananii jedhu. Booramarratti gamanaan kallattii hundumaanuu qabatanii Booraarratti dhukaasa bana. Kan dhukaasa kana bane shiftaadha. Duraanis poolisiidha wajjin karaarratti poolisii karaarratti eeganii rukutanii jiru. Bultii 15 naannoo akkasiin tahaa ergasanii Mohaammed deebi'anii jiru nama magaalicha keessatti akkuma jiruun yaa'u waajjiraaleen mootummaa uummata aanichaa gabayaa gullitii jirus akkuma jirutti garasiif garanaan qababaniituma dhukaasa bana. Isaan yaa'u qaamota sochii shaneeti wanneen isaati yaa'u fedhiin isaanii fedhii siyaasaati. Kana wajjin wal qabatee karaa nagahaatiin walitti dubbachuudhaaf fedhiin qabanii yeroo adda addaatti wal dubbisuudhaaf yaalii gochaa turre. Kanaaf yaa'u nageenya aanichaatii fi uummata aanichaa akkasumas immoo qaama nageenya aanichaa irratti xiyyeeffatanii haasaan bakka adda addaatti yaa'u yaalii godhanii jiran. Inni kun kan yeroo sadaffaatiif gaaf duraa eeganii osoo isaan mijaa'een hafanii miliqanii jiru gaaf lamataa poolisii 4 fi siviilii tokko achuma makiinaa irratti rukutanii jiranii uummatuma nagaa bobba'ee galu. Poolisiin isa rukutamee poolisoonni keenyas akkasumas isaanis yaa'u dhukaasa walitti bananii poolisiin tokkos qabamee jira isaanis isaan namni tokko ture. Televezyiiniin mootummaa naannoo Tigraay TV fi Dimtsa Wayyaanee jedhaman Itoophiyaatti akka hin tamsaafamne saatalaayitii irraa kaafamuu hojii gaggeessaan miidiyaalee kanneen irraa BBC'n odeeffateera. Hojii gaggeessaa televezyiinii Tigraay kataan obbo Tashaala Baqqalaa tamsaasni televezyiinichaa saatalaayitii irraa akka kaafamu ka godhame mootummaa Itoophiyaatiin ta'uu BBC'tti himan. Mootummaan Itoophiyaa saatalaayiticha addaan kuteera. Gara namoota saatalaayiticha nuuf kireessanitti bilbilee gaafanneerra. Mootummaan Faransaay fi mootummaan Itoophiyaa waliin dubbatanii
ajaja nuuf kennanii addaan kunne deebii jedhu nuuf kennan. Sababa isaa yoo gaafannu waan mootummaan Faransaay nuun jedhe hojiirra oolchuuf dirqama qabna nuun jedhan. Hanga yoomitti kan jedhu hin barre. Odeeffannoo dhimma kana ilaallatuuf mootummaa Itoophiyaa waliin irratti waliin dubbadhaa deebii jedhu nuuf kennan. Gara abbaa taayitaa biroodkastii Itoophiyaatti bilbilee namni bilbilaa naaf kaasee hin jiru. Xalayaan nuuf barraa'es ta'e akeekkachiisni nu gaheeru hin jiru. ክሳብ ትእዛዝ ዝመፀልና ክፈቱ እስካዕ ዝበሃል ኢና ንሓሶ ኢሎምና Gidduutti odeessaalee gaggabaaboo isinitti meen odeessa waa'ee Jawaaritti ce'a. Itoophiyaatti sa'a 24 darbanitti namoonni haaraa 202 COVID-19 qabamuu ministeerri fayyaa hime. Guyyaa tokko kanatti namni tokko du'uun 65 ta'an bayyanataniiru. Itoophiyaatti haga ammaatti namootni 6,666 ta'an vaayirasichaan qabamaniiru. Manni maree naannoo Tigraay wixinee labsii koomishinii filannoo raawwachiisuuf hundeessuuf dhiyaateef raggaase. Manni marichaa waxabajjii 25 eegalee yaa'irra ka ture yoo ta'u labsii seera filannoo fi dambii naamusa filannoo dhiyaateef raggaaseera. Keeniyaan sababa koronaa vaayirasiin uggura imalaa irratti dabarsitee turte kana biyya keessaa kaaste. Pireezidaantii Uhuruu Keenyaataa ibsa kennaniin imala gara magaalaa Naayiroobii, Mombaasaa fi Maandeeraatti taasifamu dhorkamee ture kaasuu himan. Balalliin biyya keessaa adoolessa 15 akka eegalamu himanii jiru. Torban har'aa artiist Haacaaluu Hundeessaa qaama eenyummaan isaa haga ammaatti adda hin baaneen ajjeefamuu hordofee Itoophiyaa keessatti muddamni guddaan dhalateera. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiru taatee kanaan dheekkamuun magaalaalee addunyaa garaagaraa keessatti sirna mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira mormii guddaa gaggeessaa jira. Har'a magaalaalee hiriira mormiin itti gaggeeffamaa oole keessaa Swiizerlaand Jeneevaatti, dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuula duratti, Firaans magaalaa Paarisitti akkasumas Ameerikaa Siyaatilitti gaggeeffamaa ture. Falmituu mirga Oromoo kataatee fi hooggantuu waldaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy kan Ameerikaatti argamu kataate adda seenaa Jimjimoo dhimma hiriira mormii biyyoota alaa kanarraa akka dubbattu bilbilaan dubbiseen ture. Jalqaba kaayyoof galmi hiriira kanaa maalii gaaffii jedhu dhiyeesseef. Mormii jalqaba irratti kan deemaa jiru ajjeechaa nama nagaa tokko irratti nama paartii poolitikaa membarii hin taane osoo ta'ee rakkoo qabaatee osoo hin ta'in ajjeechaan sun akka malee shuukkaneessee already rakkoo jiru kan qarqararra jiru iddootti dhoofseetiin gargar baasee deebiin uummanni barbaadu ammoo hatattamaanii namni ajjeese suni daddafamee akka seeraaf dhiyaatee gar tokkotti bahu kaan ammoo ka'amma daran aashee jiree akka madaa irratti sooqidda dibuu jedhansanii otoo rakkoon Oromoo irra jiru otoo du'iinsa garadoo irra jiru otoo namni kenna riippoortii Amnesty International baase ni hundi otoo jiru wanta akka toon dubbatame mootummaan deebi'ee nama akka Jawaar nama akka Baqqalaa Garbaa hedduu kan hidhee kaawwan hedduu mamadeessaa jira. So kanarratti mootummaan akka hatattamaan Oromoo fi biyya san bakka bu'uu hin danda'u akka bakka ta'u kan jedhu fedhiin uummanni qabu gaaffiin uummanni dhiyeessaa jiru kana akkasumas immoo mootummaan kun amma booda sagalee Itoophiyaa sagalee Oromoo ta'uu danda'u kan jedhu mul'isuudhaaf. Kanaaf kan ministeera muummee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatu moo sirna irratti ka xiyyeeffatedha gaaffiin amma dhiyaachaa jiru? Hatattamaan obviously muummicha ministeera irratti xiyyeeffate haa ta'u malee waliigaltaan gaaffiin Oromoo kan yeroo baay'ee dhiyeessaa jiru sirnichi uumame biyyattiin itti uumamte sirna impaayera waan ta'eef sirni guutuun suniyyuu haqamu malee jijjiirraan dhugaa hin dhufu kan jedhu waggaa lamaan dura akkuma beektu muummichi jijjiirameetti muummichi Oromoo tokko Oromoo bakka bu'ee Oromoo tokko beetus dhufee jedhee haa ta'u malee jijjiirraan akka hin dhufne daran rakkoon biyyatti hammaachaa waan ta'eef sirna gaaffiin uummataa sirna. Dhiibbaa uumuudhaaf hojjechaa akka jirtan natti himteetta. Maa inni deebiin haga ammaatti hawaasni biyya alaa kanatti hiriira gaggeessaa jiru argachaa jiru maal fakkaata? Du'iinsa Haacaaluu sababa ta'eef namni keenya bor bulcha kan magaalaas akka biyyatti akka mootummaa sedaatee bira dhaqee dubbisee jira. Mootummaaleen bulchoonni garagaraa dhufanii Oromoo komitii dubbisanii jiranii gariin ammoo xalayaadhaan imeeliidhaan waliin haasofnee jirra. Kanaafuu amma uummanni keenya jijjiirama kanarraa du'iinsa warra kanaa qabatee hidhamiinsa qabateetiin daarreetilii mootummaa wajjin haasa'uu jira. Gara kaan Ameerikaan immoo maal jettee warra jettuuf nu qofa otoo hin ta'in warri Habashaa warri Amaaraas iyyaa kara
biraa kan ta'e akka waan Oromoon duguuggaa sanii irratti waamaa jirtu akka waan Oromoon exclusively jala target godhaa jirtutti himannaan sun waan jiruuf soo himannaa lamaan sadii kaawuntar ta'eetiin naannoo Waashington DC kanarratti marii guddaa kan ta'e sanii garuu mootummooleen bakka bu'anii kan isteetaa dubbisanii jira Oromoo keenyaa akkuma agartu baay'ee gaddanii baay'ee dhagahamee katabbiidhaanis keessaanis uummata keenyaa wal kahanii jiran. Ammoo biyya keessatti guyyoota 4-5 darban kana keessatti sochiin hiriira mormii gaggeessu mul'achaa hin jiru. Fedha uummata biyya jiruu eegaa hin jirru waan jedhutu isinitti dhaga'ama moo sababni kun ta'eef kan biraan jira jettanii yaaddu? Hiriirri maal akka biyya keessa hin jirre noonni martuu hin beekaa. Addunyaan dhiibbaa godhutu jirti. Infaakti kanarraa dubbannee jirra mootummoolee adda addaa wajjin. Intarneetii cufanii, telefoona cufanii, waa hedduu cufanii akka namni manaan baane mootummaan waraana isaa Oromiyaa keessa guututti gadhiiseetiin kan qofatu hin ta'in manarra deemeetiin nama hiriira keessa jedhanii shattanii nama sagalee ta'uu jedhan shattan kan jedhu hidutti waan jiranii fi kanaaf manni akkatti gadi ba'uu dhabeetiin biyya keessaa cal'ise malee akka yaada ulfimanitti akka biyyaa daarratti dhageenyetti uummanni hiriira bahuu fi jijjiirama dhugaa fiduudhaa fi qophiidha. Manni nama siyaasaa miseensa KFO obbo Jawaar Mohaammed si'a lammataaf guyyaa har'aa bakka obbo Jawaar argamanitti sakatta'amuu miseensi maatii BBC'tti himan. Artiist Haacaaluun ajjeefamee buleesaa kibxata darbe to'annoo jala oolan obbo Jawaar Mohaammed maatiitti ergaa dhaamuus dhageenyee jirra. Miseensi maatii maqaan akka dhaamu hin feene kun mana guddaa obbo Jawaar keessa jiraatan keessa miseensonni amma jiraatan 12 ta'an erga kibxata darbee manaa bahaa akka hin jirrellee dubbatu. Dhugaadha. Haalli amma na gaafatte kun dhugaadha. Bineelda keenya Haacaaluu Hundeessaa ajjeechaan seeraan raawwate boodaan waraanaatu biyyi kumaandoo nama jahaa fi gartee humnatii jedhanii kana kan ramadamee jiru nu biratti gabbaanees waamtachuu hin dandeenye humni namni alallee dhufee ilaaluu hin danda'u kan ilaaluu dhufellee kan reesee nu bituu dhufellee hin deemsee guyyaa lammaffoo torbee dabre isa qabanii fidanii mana guutuu sakatta'anii laaptooppii kara torbaan akkanaa fudhatanii meeshaalee tokko tokko fudhatanii isallee qabanii deemanii rakkoo kanaan irra jira gabbaanee nyaata fudhachuu hin dandeenyullee jennee dubbifne rakkoon qabu bakka kana boodaan isinii fayyamanii hin jedhanii afaan hin tolan hin jedhu garuu gabba'uudhaan itti fayyamanii hin dhiisan sa'a lama dura fidanii dhufaniiranii sa'a lama dura mana fidanii sakatta'iinsa bishaanii kana agartee kan biisiin bishaan keessa dabru gamoorraa bu'ee keessa dabru kana hunda shakkii qabna jedhanii buqqifanii ilaalanii. Tole obbo Jawaar fidanii dhufanii turanii? Obbo Jawaar fidanii dhufan dalaammoo dabaluu deeqaa 30 ta'e kan bira amma dabbaatan. Sa'a hagam turan? Sa'a lamaaf turan 8 walakka dhufaniiti 10 deeqaa seerrata 10 ta'an. Wanni sakatta'insa kanaatiin argatanii fudhatanii deeman waan akkamii akka ta'e way argitanii wanni beektan jira? Kompiitara tokko aappil kompiitara jettee ijoolleen tokko saniifi meeshaa jechuun meeshaa waayifaadha. Iddoo shakkina jedhanii dhufan kaalaa dhufan san iddoo kana awwaalamuu danda'aniiti cabsanii ilaalanii hoomuu tokko keessaan harkan meeshaa kana fa'aa fudhatanii malee waan biroo hin fudhanne. Jawaar miira akkamii keessa ture wanni isiniin jedhe hoo jira? Haalli gartee miira haariinsaa jedhe wanni dhaatti ni mul'ata akka torbee darbee miti. Waan tokko kan itti dhagaamne nutti dhaamaa ture irra deebi'ee yeroo dabre ijoolletti illee himaan ture arrabbi xiyyaa fi uummata kootiin abdadhee gale waan ta'eef waan tokko akkasitti dhagaamne waan nyaatan qabdanii mana keessa way rakkoo qabdanii jennu gaafate suma rabbiin nuuf haa baasu malee nuti akka rakkanne ittiin nuti cinqatii jenneen ittiin. Wanni biraan haasa'amaa jiru warri qaamolee nageenyaa mootummaa wanna garaagaraa fidanii mana keessa kaahuudhaanii waraabanii ragaa sobaa qindeessuu yaadu wanna jedhu qophaa'aa jiru yookaan wanna akkanaa godhan waan jedhutu ture. Wanni akkanaa yaaliin akkanaa yookaan gocha akkanaa raawwatee beekaa? Nuti mana kana yoo seensan mana keessaan jechuun nama akka fudhanii tokko ni keenya guutumatti gannu baasaniiti baran nu gabbaasaniiti wanta kana godhullee danda'e har'a guyyaa har'aan tanaa kan fidan qalama mana murtii malee fidan jechuu obboleessa keenya kana. Nu bira yoo gaafatu dhageenya qalamaanatti hin finne akkamiin ammallee mana keessa kattaatanii jee gaafate. Haalli jiru haala kana akkuma fedhan dalaganii wanti barreeffamee fi wanti isaan hojjetan waan garaagaraa waan ta'eef wanta reeficha na gaafatanii godhuu danda'anii.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa. Odeessaalee keenya biroo fuula feesbuukii keenya akkasumas marsariitii keenyarraa argachuu dandeessu. Kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa ka qopheesse Zalaalam Taaddasaati. Horaa bula.